Mana tinggal tu aja. Tinggal jangan ada isu. Masa rambar badu mana tinggal tu aja. Tak tu masa tinggal usam bica. Tinggal mana tinggal bica ji. Tinggal tu. Nafi halas ka. Nafi atiol fan. Tinggal man sanggar temi. Buka asita tu. Wala sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota kiyya akkam jirtan nagaya fayyaadha jirtu jee baracheen fayyanaa qabdanii baganaa jiraattan ilmaan Oromoo marti keessan xiqqaa guddaan ka biyya namaa hunda keessatti argamtanii fi ka biyya keessaatiif ka biyya alaa kan kiristaanaatii fi kan islaamaa kan waaqeffataa hundi keessan kan muslimaa isiniin jaaladha. Egaa guyyaarraa viidiyoo waraabnee isiniif dhiyeessaa jirra. Awarraas maal qabattee dhufte jechuun keessan hin oolamu. Waan addaatiin qabadhee dhufte tunurraa addaa. Akkasi wani nin qabadhee dhufe duniyaatuub ni beeytaniimi. Duniyaatuubii na rifachiisa. Akkumaan akkanatti nin ciisa jeetti na rifachiiftee yuutuba sii ilaalee lafaa ka'ee irratti isin haasa'uudhaaf kaameeraa kaadhee. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya dhugaa dubbachuuf magaalaa Yaman Sana'aa keessatti waan addaatu ta'aa jira. Maaloonni ta'aa jirus akkuma isinuu yuutuub irratti argaa jirtan. Kanaa fi kana jee isiniin himu isinuu argaa jirtan. Kaan mana hidhaa wal kaaya. Kaan mana hidhaatii wal baasa. Kaan jaartii irratti fuudha. Kaan jaartii mana jirtu baasa. Afaan wallaallee maraannee nama nu hidhamnee waluma keessa jirra kafayyaa qabus numa jira hordoftoota kayya garuu isaa baabaanee jirra amma wallaahi egaa waluma irratti haasa'uu malee anis gaa kanarra haasa'u tuulaadha. Egaa wanni nin qabadhee dhufe waan na ajaa'ibsiisee waan na dinqisiisee naa wajjin dinqisiifadhaa jechuuf hin dhufe. Osoon ani isiniin himne viidiyoo kana hogguu dura seentan chaanaala kana warri chaanaala kanaaf haaraa sabskiraab godhaa eegala laayik sheer godhuu nu guddistanii jirtanii nu jajjabeessaa jirtanii isin jaalannaa nu jajjabeessaa isin malee waan qabnu hin qabnu. Egaa ammee osoonii fi waan kanatti hin seenne waan kana gurra isin buuseetiin gama haasa'u kiyyaa isinii dabraa viidiyoo duniyaatuub kana duniyaatu maraachuu jirti. Namni olii lama maraachuu jirti. Akkuma taajuu shurrubbeedhaa akkuma gartan jaartii laqaaqee ture egaa mucoo bareedduu leeymaana sanii namni hinaafu obboleessa maraataati. Namni hinaaffaan keessa dhufnaan maraatee beekaa jira keenya. Kanaaf rabbi nu haa ta'u obboleessa keenya sanillee rabbiidhaa irraa haa baasu taajuu sanillee akka itti bar duniyaatu ani dhalaa irraa taajuu shurrubbee saniin tiin bahee jaarsa kiyyaniin ajjeesaa itti dhalaadhaan irra naanneessu jira. Meegaa ani isiniin himu viidiyoo isii kana waliin dhageeffanneetiin gama haasa'u kiyyaa isinii dabraa kunoo viidiyoon isii. Viidiyoo gaa duniyaan maraattee ol ceetee gacceetee samii seentee gaddeebitee akka bofa mataa keessa dha'uunitti akka masqaatti kana ga'u lafaaniif gootu kana. Kana isin dhageesseetiin naa wajjin daawwadhaa walitti deebina haasawaa kan. Kunoo viidiyoo naa wajjin daawwadhaa. Guyyaa takka haddii wal garree sanboota daawwalisaa irra naa buutee daawwalisaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota duniyaatu warreen. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh duniyaatu. Onni irraa haatee bika jirtutti isinaa salaamtecha. Nageenya qabda warreen na daawwattanis ilmaa muslimaa kiristaanaa fi muslimaa kuntiin jennee nageenya qabda nageyaan sinii qaba. Nageessi qaba. Salaamtaan tiyyata onni irraa haatee bika jirtutti isinaa qabdu jecha daawwattoota kiyya isiniin jaaladha. I love you. Takkanaatii kabajamtoota. I love you too. Duniyaan teenya maaliin dhuftee warreen jettanis warreen komantii naa kan jirtanis galatoomaa arguutiin jira. Har'a akkuma waliin quba qabnu san kabajamtootaa fi daawwattoota kiyya eedaa viidiyoo takka isinii maxxanseetiin ture. Micoo geelee dhiyaatanii siin jee jaarbaa mana kiyyaa dhalaa hojii katee mootii keessa gagarte. Duniyaan kijibduu kan jenne sagalee isiitiillee isiniif naqeetiin tureedha. Sagaleenillee isinii naqeetiin ture akkanatti arkeetiin jira iddoo bashannanaa waliin bashannanuu jiranii yaamee nan dhageenye lixmaa hin addeetiin deemu jira innoo biyya arabaa jirti isii
dhala arabaa seeneetuma bira kutanii hin beekne isin agartee jirti. Takkanaatii kabajamtootaa fi daawwattoota eeda akka inni dalagaa irraa ba'ee dhufetti akkana gaafannaan maalii dhalaa hojii deemtu san jee gaafannaan na haadee quban qabuu jee na haadee na arrabsee jechuudha. Na arrabsee wal quban qabnu ani micoota akkallee quban qabuu jeeti lolee kaa'ee aaree kutee haqa himiyannaan haqa maal nimaa miti obboliin irraa jeeti ba'ee kutee jechuudha. Akkasitti ganama kana gaawallee aareetuma dalaga kutee jeetiin takkanaatii kabajamtootaa fi daawwattoota kiyya itti dawwaleetiin dalagaa irraa hayi duraanuu gizeen galtaa galii dalagaa irraa galennaan dalagaa irraan galuuti maali mataan oomishee jirtaatii jee telefoonaan irra cufee jechuudha. Magaalaa haaran qabdu laakiin namni irra fuudhan duniyaa miti. Namni irra fuudhan duniyaa miti. Ana isa na laallatee isa na tufnatee dhalaan irra fuudhu jechuun narra laallachuu miti jala deemuu saniyyuu ani tana usaatis hin jiru dhiisaatis hin jiru. Wal faamnanaaf inni. Telefoona narra cufuun tuffitii jira. Moona mustaamana ta'eetiin jira haa babbareedu qishoo. Ani haagana amma kanaas waan kuteetiin jira inni xixiqqishoo laallateeti waan jijjiiree yeroo irratti dabarsee biyya namaa keessatti yeroo irratti dabarsee amma inni tabiraa fuudhuuf sila dhalaa ija hakkaayatee jala naa deddeemaloo isatti gubii gati arra bikka dalagaa sanii dhufuu baattus siin galchaa mi siin galcha bikka dalagaa sanii siin gal yoo hin galuu ichumaan nichitti afaa keetu taate immoo ilmaan kee tokkottu habibii. Ilmaan kee xiqqootu namni ilmaan kee irra dhiistee ati dhalaa keessa magaalaa keessa shan jettee magaalaa keessa dhalaa biraa jala deddeemtu hin jirtu sananaa miti san duniyaa miti. Duniyaan nama odoo ilmaan abbaan jiru ilmaan abbaa bira jiru si guddisuu miti. Ati biraa kunnaa ilmaan kee si dhiiftee dhiibti sammuu teetii dhugaa hin deemu. Tan akkaan si jecha dalagee gadhiisuu deemu bichaa rabbi si abeessu. Tamaam mush magaalaa sanaa keessatti miti magaalaa yaman keessattuu duniyaa jalaan baatu. Duniyaan hanqina kan qabdi. Duniyaa mana dhiisee dhalaa biraa jala deddeemta. Anjaarsa duniyaa dhalaa jala deddeema jechuun narraa du'aa bara. Narraa du'aa bara odoon nama jejuuti wanni jejan jejuun ni turtii jenta ammaa daftee nama dhaqqabdi jettee Oromoon makmaa ta'e. Yoon jejuun nama jejefaa amma haa mananna dhuftu taate malee ani jaarsa kiyya namaa dubbisaa hin jenne. Dhalaa biraati kanatti ol godhatee ilaalaa hin jenne. Yoo jaalatee dhalaa san jaalatee sodaanti mataa qabatee deemaa jechuun ture namaan jeetiin akkasitti bildaa jechuu ture. Tamaam ati irra kamii najjaash moodeen gaddaan akkasii biraangii irra dalagee michoonni jaalatee jee inumaatu gammadee haa fuudhu najjaash walii tatteenyee jira naabeeti. Walii tatteenyee jira haa taasisu beeku jaarsaan fuulisaa illee jaarsaan hin safaatu. An jaarsaan hin safaatu. An akkaan jimaatti illee jaarsa kiyyaa fuudhu jee jaarsa kiyyaan hin safaatu. Bugaaniin tajaajila kiyya jala deddeemte immoo tamaam rifeensa siitiin qaruuraan raata mushjiisuu qaruuraanii rifeensa gugubaa raata nama jaarsa kiyya akkasitti ol godhatee ilaala. Tamaam inni aaree immoo aaree niin aaree duniyaan aarsajii akkana godhatanii hin beekan. Duniyaa aarseetiin isii balbalchee wanti jajjeeti fitti taphatin duniyaa irratti fuudhaa duniyaan nama si gajjiru obboleessa. Duniyaan yoo si ol jiraatte malee si hin jirtu. Obbolii waan takkaan si hin galin namni jaarsa irra jaalatan duniyaa miti waan si hin galin jira. Yoo nama magaalaa tana keessa agarteemi ija akkana si affanee ichi buutee teessin godhin. Hordoftootaa fi kabajamtoota keenya akkam jirtu nagayaa fayyaa deebine. Egaa waan duniyaan haasoftu dhageessanii yaa Abdii Mustafaa dhaamsaan sii dhaaman. Yaa jaarsa duniyaatu dhaamsaan sii dhaama. Lubbuu teetitti hin taphatin. Maaliif hin jeeni beektaa? Duniyaanis anuun hin beeka si dhiisi. Duniyaan ija si beeksiti ilaali. Ija teetitti asiidii si nayi. Obboleessa kiyya. Kanaafuu duniyaa wajjin hanjamaa qoosaa dhaabi. Dhuguma amma silaatuma duniyaa irratti hin fuudhaan moo baharii karaan hubanee jettee kanatti haasawaa turte san baharuun fuudhee ni fuuna kanaan jettu san anillee naa fuudhu miskiintichi. Mee ati osoo jaartii bareedduu leeymaana tana qabdu maal marraa goota jaartii irraa wooma jaartiin ta'e qabdu qabdii bar saanis hin qaanfattu xiqqishollee duniyaa wajjin addunyaa harkachuus seennaani arraan tana duniyaa gubbat dhalaa qajeelte antana sin deeggaru abdi boodalaal naanin ooyin abboleessa kiyya walit dhiyaannanii beeytaame akka naanin ooni duniyaan safaaxaan beeytu baaqiyya
Tanaafuu sababa keetitti himaaraat irra galtu san irraa nama gombolchitee fixin. Achiin gagguutee ni hin beekanis. Amma faan harkaatti yaa'uu hin dandeessu. Maaliif gaati qisee hojii hin deddeemaami. Hojii hin deddeemeetiin afaan kakkaadhee hojii qaqqamaami. Ganaa nan dubbiftu. Saniif obboleessa kee nurraa dabadhu. Baar rabbummaa godhee fi lama godhate. Baariin lama godhate jettee wanni duniyaa lafa dhiiftee duniyaan hirrina hin qabdu baakii jaalala. Duniyaan waan barbaaddu hundi waan silaa dhalaarraa barbaadan hunda ni qabdi. Takkasiiti hordoftootaa fi kabajamtoota. San qofaa miti haasofnis hafee jira waliin dhageeffannaa ammas nafaana tura. Ani duniyaa miti. Nagaan firraa taa'e. Ammallee waan ta'an Oromoo taateef hundi qisasa qabachuu jira. Ani magaalaa sanaa tanaa mitiiti. Bakka feetattu yoo baalte na jalaan baatu. Isaan jaaladhaa. Dhageeffadhaa kunoo. Heerumettee sammuu teetitti himin muqaffila. Ati muqaffila. Tajaajila namaa jaallisuun garteemi. Yaa muqaffila. Duniyaan nama firraa si dhorku takka. Irratti hin dawwalee telefoon isaa cufaa jala lama ta'e irratti dawwalee na jalaa kaasa hin dhufuu naan jedhe. Hin dhuftuu fuula daawwattootaa duratti itti dawwalee amma isin dhageessisa. Ni dhuftamoo mana keetiin ni galtamoo ilmaan kee keessatti ni galtamoo hin galtu fuula daawwattootaa duratti isin dhageessisa nama hundaa walaa daawwattootaa walleen warreen nu daawwachuu jirtu akka hundaa sagalee naaniin amma isin naqee isin garsiisa. Inni hin galu jennaan waan duniyaan boru za'a 24 keessa gootu anuma laala. Anuma laala hoggaa sanaan duniyaa miti amma irra dawwalee Tana qawween. Walumaan waan inni jiru walumaan ka daawwannu ta'a kabajamtootaa fi daawwattoota kiyya sagalee isaatiin isinii naqa na daawwadha. Nuna dhume. Kunoo kabajamtootaa fi daawwattoota kiyya. Irra dawwaluu jirti. Itti dawwaluutti hin jira. Ni kaasa. Hin kaasu. Adda baafan. Walumaan Hello? Dubbadhu haa duniyaa jala. Hey, Seth. Huh? Hey, Seth, taa guyyaa sadi guutuu maaliif hin galin manatti? Huh? Bikkaan fedheen jira. Bikka feeteerta? Ani moosiin fedha haa manatti hin galtu? Ay duniyaa. Maal narraa feeta? Dantaa xiyyaafillee miti dantaa ilmaan keetii teessee manatti hin galtu? Ay, anaa miti ilmaan waajaan qabdu jechuudha. Boqonnaa godhuu baate moo kophattiin intala hojii jiraachuu jirta? Dhugaa himi haa? Waan feete goota? Nagiyaan amma laal afaan tolaatiinis haradhaa nagiyaan mana keetiin ni galta boon galtu takkatti masa bichaa naayi. Manatti hin galtu jechuudha? Hin galu jaan dhageessu. Humaa sirraan barbaadu manatti hin galtu jechuudha takkatti masan hin galu san bichaa hin galuu manatti hin galuu bichaaji. Hin galtu? Naafi haalaas gaa naafeeti ol faami. Hin galummaan san garteemi dhugaa asii taatu. Walaasii na dhagee walaasii walaata si jala deddeemtu sadii garteemi. Magaalaa sana Dhufka irraa kaaf. Abshir duniyaa si boodaan jira. Aniin tun duniyaadhaa bichaa rabbisitti haayi. Eegati tanaan dhufte mush fuudhuu miti guyyaa takka intala san yoo jihalee booda dheengadda guyyaa hadiiqatti siima san booda intala san yoo magaalaa tana keessa si argee dhiini hedhiga saree bitii bichaa sammuu teetitti himi. Anaaf itti taphatami. Haalaas taattiidha bar akka ilma akka intala dhalaa takkatti si kabajee si haradhee nagee ammana hin dhufu jetteemi booda anaanin ooyin bichaa. Biyya Arabaa keessa jirraa obboleessa kiyya na dhagaye biyya Arabaa keessa jirraa bichaa rabbi si haa beeksisu.
amma siimee barqaalii tiyyaa kana haasa'u kana keessa nageen siin jee anaa miti dhalaa irratti ooftu ani nama dhalaa irratti oofanii miti obboleessa kiyya dhugaan siima afaan tolaatiin gadi siin jee hin galu jettee miti yoon ani magaalaa tana keessa ani sin baasine ani duniyaa miti takkitti san bichaa beeka. Ulee fudhadheen dhufu bar tolaaniin koo gali jeessa kara deeme ati diddeemi ifumarra neegii siin jee mush dhalaa jala deemu miti ifirra neegii ani nama sodaatee qabu miti siin kabaja malee abbaa ilmaaniti jeetiin si kabaja walaasi na dhagee obboleessa kiyya si jala deddeemu kana walaata si jala deddeemtu tamaam yoona magaalaa tana keessa isin hin baafachiisi walumaanu ani namaa miti duniyaa miti maal naa himti sababan godhati qabu abalu fuudhee jira abalu humaan taanette sammuu teetti dhugaan himinan tamaam yoona obboleessa kiyya ani dhugaan siin afaan tolaatiin gali jee yoona an fuula keedha mala diima sigaran galchisi walaa akkas jala deddeemsanii ani duniyaa miti takkitti san bichaa beeka hin qoblinsa qishinaa sittin qobli yoo qishinaa amma ati qobalte tanaan qishinaa sittin qobalchiisin nama maaliifin akkas jee jettee tamaam ati sheenaan booyin ani duniyaa miti yoon sumaatisi sanuu asiitii fuulatti sin naqee sheenaa isin hin boochisin ani duniyaa miti. Duniyaa waan godhuu deeman bidirooni maniira. Akkuma galuu diddee kana gartee akkuma galuu diddee kanatti halkan edanaa bikka san buliiti ani duniyaa miti yoo hoggaasan halas nin qayyaradha maqumaa. Ana kutaami atilleen akkasuma kuti akkuma kuti naan jette sani kuti yalla. Daawwattoota kiyya arguu jirtaniimi naa haddadee jira. Hundufu wanni ati nagootu hin jirtu wuma feete sanuu fidii jee na haddadee jira ani isaaf ji'ee boru ilmaan kiyya nama bira haa isa jala dalaguun qaba walaa isa jala dalaguun qaba ani xiqqishoo takkaallee irraa qaanfadhee. Hordoftootaa fi kabajamtoota keenya kun Yaman akkana waliin jirti. Magaalaa Yaman kana keessa maraataa heddummaatee bakka hunda maraataan nama jiraata akka magaalaa Yaman hin garre immoo. Duniyaa ammoo ati waan isiidhaamu waan godhuuf deemtuuf duroon himin. Ana akkasittiin isin godhaa, ana siitiin isin nagaa, ana akkana if duroon himin tana dhaamsaan siidhaamu. Waan godhuu deemtu godhiitu magarsiisi malee. Ammoo abbaa ilmaan keetiiti eeggadhu. Ammaas sin gorsa. Abbaa ilmaan keetii eeggadhu jaartiin tanuma duraati inni nu horta akkasirraan dhaqu. Harka kee jira akka gooteen beekaa. Saniifuu abdi atis gorsaan siidhaamu. Abalu fuudheettee ofitti hin taphatin akkuma duniyaan siin jette bultii ta'een facaasin. Ha fuudhee hireessaati atis hireen ta'e duniyuma ofitti taphattee ilmaan keetitti hin taphatinii tanumaan asiin siidhaamaa akka abaluttiin sirban morma nama jallifte jedhan dhageesse. Akkasigaa hordoftootaa fi kabajamtoota dubbii isinii guddannee jirra. Viidiyoos waan adda addaa waan harkaa jirru hundiifnu waraabnee isiniif hinna. Waa hedduu waan gana isin daawwachiifnu irra hedduu tana duuba jirtu. Kanaaf isinis viidiyoo nu biran dabrinaa laayikii jettu qa'a. Sabiskiraab godhaa. Warri sabiskiraab gootanis galatoomaa. Warri hin godhinis nuuf godhaa. Hanga xumuraatti hanga viidiyoo biraa qabannee isinii dhufnutti nu faana tura. Baay'ee.